Harraga guyyaan kun gahe deemuudhaaf qophii qabda. Ani immoo qophaa'eera garuu maal gochaa deemna maaliif biyya san deemna Afrikaa maaliif deemna? Abbaa ibsa mala soortan. Abbaa keetu kunoo mallaqa hangarraa umriitii guutuu mura kadalagu ture shanee erga yeroo hundaa maal akka godhu jiran hin beeku dhaqee ilaaluu fedha naan jedhe. Dhugaa kee banta shanee sun anaayyuu naan taane. Asii jedhu gahee kunoo isin hin jaallattu warra san. Jaartitii kunoo deema inni ilaali yoo maqaa kee kaasa naa himi. Hayyee furushtaa kiyya karaa nagaa adeemi. Ana bara kanaan dura Eertiraa jedhan biyya bareedduu eessee ture biyya roobni biyya barahaa maalumaa fi Isaayyaas Itoophiyaan adda bahee na ajaa'iba ana hedduu ajaa'iba. Tigree fi Eertiraan obboleewwan akka taatan dhugaa kee baanta dhagaan dhagauma ilmoo laal waraana shanii dhaab deemee laal uummata kana maraattuu dhammoo maal ijoollee xixiqqoo walitti qabanii. Dhugaa kee baanta Daawud Ibsaa fakkaata Daawud Ibsaati immoo nama biraati isaa anaayyuu naan hin galle meela qajeeloo laalati ija narra bareedduu qabda. Har'a booda dhageettan ijoollee. Biyya teessan jirtan Eertiraa keessa jirtan seerri biyya kanaa seera addaati mootummaa isin dhiyeessitanii baatan san nuti wajjin dalagu kanaafuu takkattiin teessan qof jettanii Oromoo keessan isinirraa murra takkaa biyya isin deebisna mana hidhaa isin darbina dhageettani moo dhageen. Lakkisni taa'aaf uummanni kun nu ajjeesa. Naa jeesan malee mallaqa kiyya nyaatee akkana biyya kana keessan taa'u. Chabbaa keessanii deemte. Ani wayyaanee miti narraachi kami qawwee. Dhugaa isaa baana Ameerika man nu addeesse malee nullee Oromoodha. Nuti Oromoodha. Daawud Ibsaa dubbisuu dhufne malee waan biraatiif miti. Maaliif akka nu cinqitu yeroo tokko eegimee telefoona bilbilaa. Halloo Jawaar maal balleessine maaliif biyya sana nu ergite uummata kee taas jira Oromoo jira jettee nu ergite wayyaanee jidduu keessa na malee qawwee mata nu qabani ijoolleetti yaadana yoo biyya galuu baadde ijoolleetti irra laali dhugatti. Dhiifama wajjin yeroo takka maasajii naa seenne OMN gubbaa jira sagaleetti kabaree duukaan laala waggu takka naa yaa ilma koo mee akka biyya labaa nama uummata kana. Abbaa Isaa. Ana Daawud Ibsaati maaliif nu barbaadde? Abbaa Isaa yeroo erga nuti waraana zoonii kibbaa to'atu dhufne. Akkasii dhiifama guddaa. Abbaa Isaa sabaamoo dhaanaa qabeellee absii haasalla maallu qabatanii dhiifama guddaa ijoolleetuun hin beektu jedhiseetuma nama dhufe mara Oromoo seetee qawweedhaaf maali gooti dhiifama. Amma nuti dhiifama keetiif yeroo qabnu waan godhu jirtu nu garsiisi mee maali jirta? Akkuma agartu mana guddaa kana mallaqa Oromootiin ijaare waggaa 50 guutuu ni bilisoomsedhee as taa'uu ture ammoo Itoophiyaanis narraa abdii muratuun isii hedduun ajaa'iba mallaqa hin qabnu ammoo Oromoon mallaqa na ergitu kunoo muuvii tokko qofa qabna akka jettuun Abbaa Isaa jedha mallaqa nu ergi jedhee